abbaachi koo ajjeesirree nan beeka ture utuun odeeffannoo nan beeka akkuma inni yeroo mara nan du'a jedhu sana nan du'a rinnaan jedhu namni shakku ani nan du'a ijoollee guddistanaa naan jedhurree shakkuu qaba ture warri dhugaa ceerra ciistan dhiigni isaa akka hadhooftu ta'ee lafeensa akka inni ta'ee sinaa waraanu dhugaa isaa nu baasaa warri beektan. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suuraa Feliidha. Warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuudhaan yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo har'aa isiniif qabadheettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Affeertanii nagaafattanii gaaffii keessan qabattanii na bira dhufuu keessaniin galata guddaa qabdu. Akkuma yeroo hunda jedhu duraan dursee akka wantoota hedduu dandeenyu godhee asiin goosaatiif Waaqayyo haadha isaa wajjin galatuun jedha. Ayyeega calqaba maqaadhuma keetirraa hin ka'a kiyyoon maqaa hedduu qabdee kiyyoon haaceen moggaaseetiin alatti egaa amma immoo gara godina Booranaa deemtee maqaa haraarree dabalatteerta isumarraa odoon ka'e natti tola. Akkuma itti egaa maqaa hedduu qaba maqaa dhalootaa qaba rakkoon koo gosana waan ilmoon qabneef abbaa koo tokko qofa qabdi. Ani obboleessi koo dhalatu obboleessa koo irratti ani akkana ni dhaladhu raagaa raagdeetu faantuudha kiyyadha gahee kiyyadha ittiitu maqaa naa moggaaste isa yeroo baay'ee mana barumsaatti itti fayyadama. Egaa immoo acee koo wajjin baree aceen koo kiyyaa naan jedhaan kennaan jedha maaliif aceen anaaf kennaa addaati. Waaqayyotu naa kenne ammas immoo waaqayyotu qaamaan namoonni hedduun irree akka duraa gargar ba'u yoo godhan waaqni immoo waan hundaan akka na bira godhu akka na bira jiraatu godheera. Kun immoo na boonsa kan acee ta'u kootti baay'een boona inni goota kiyya gammachuu guddaan qaba. Aceen gonduun sinduu isaa masirra deebi'een jedha bara baraan jiraata jechuudha. Uummanni Booranaa sun immoo maqaa naa baasee qaba. Qabballee jedhanii sun moggaasanii egaa hiika isaa akkanatti manitti qabbanoof irraa bishaan kanaan waan hojjetteef kan jedhudha. Maqaan kun naaf otoo hin taane acee kootiif naaf haa ta'u. Anis kiyya jedheetu gaaffii deebii kiyya kan itti fufuudha kan ta'u ijoollummaarraa ka'eeti walitti dhufeenyi keessanii akkamitti ibsiti kiyyaan? Waggaa 3 xalayaadhaan wal argaa turre. Innaan isaa argu yeroo mara nannaha yeroo itti dubbatu nan arrabsiitan maal kan arrabsee dhangalee bu'aa ture. Otoon isaan arginu hin bulu karaan keenya karaan manni keenyaa fi karaan irra deemu karaadhuma keenya irratti mana keenya gadittidha manni isaanii na karaa mana keenya darbu garagarii ilaalee dheetu garagarii ilaalee hin darbu jechuudha. Ani immoo isa eeguudhaaf inni garuu amma inni galitti nan eega alan taa'a. Maatiin loluu danda'u waan ta'eef bishaan fudhadhee muka dhiqachuudhaaf kan ala taa'a otoon isaan arginu hin darbu. Otoo akkana jennu jibbitti kaa xiqqoodhuma otoo walitti dhiyaannee wajjin taphachaa jirru dhagaa. Yeroo sanatti yeroo miidhamu wantoota inni na gorsu jira yeroo sanarree. Inni achumatti yeroodhuma sanarree nama beekaa hayyuu akkaataan isa itti ibsuun qabu baay'ee. Yooma akkanatti dhaga'ame beektaa akkas ta'uunsaa amma iddoo na biraa tareen beekee malee yeroo sana otoo hin beekee akkuma yeroo kaanis jedhu akka barcimaadhaan jedhaan ture jedhanii beeku. Kanaafuu innaa sana hin galee anaaf wanta takka nutti wanti dhaga'amu jiru yeroo mara bataskaana kidaana biratiitu jira achi deemeen kadhadha yoomnaa baha jedha naa mana faazariin naan lolu bakka inni bahee yooma wajjin hin banna kan jedhu yaada waa tokko gochuu hin danda'u. Kennaa waan dhinaa kennu kennaa koo ganamaa amma dhumaatti kennaa koo galgalaati. Mana hidhaatii bahee innis Adaamaa galee urjii Adaamaa keessa hojii calqabee aceen jaalalaan itti dhufnaan lafa foonsaayyumaa kutteenyaan karaa biraatti dhufnaan garuu ofis kabachiisaa namas hin kabachiisa si galee Adaamaa galee tugaa wantoonni tokko humnaan si bulchinaa maaliin kun jira miti gaaf tokko maallaan jedhee kiyyuu naan jedhanii dhalan qabu waan qabu warri dhala qaban irree dhala isaaniitiif jecha cuuccamanii jiraatu. Ani maafan jiraadha dheetu hoogganaa isaa wajjin mul'ulee achi bahee barumsa isaatti deebi'ee barumsa baratee otoo barachaa jiru sanyii mootii kaasetti isaa jalqabaa Finfinnee
Ambotti deddeebi'ee kaasetti isa jalqabaa ja'a keessatti hojjetee jechuudha. Sana boodadha kan wanti hunduu karaa qabachaa dhufee sana booda waraqata ergee qubeellaa godhanii baay'ee nuti cidhan qabnu kan na ajaa'ibu gaafa qubeellaa sanarree faazarii kofii faazarii acee boleessaa acee hiriyoota isaa fi jaarsolii qofatu argame maaliif yeroo sanatti waan qabnu jaalala qabna turre jaalalli jiraannaan immoo bakka hedduu geessa har'aanis nageera gara fuulduraas jaalalli isaa karaa hedduu adeemsisa ijoollee isaa wajjin uummata koo wajjin jechuudha. Maal naan jedha ture kiyyuu amboo fardaan cidha godhanna naan jedha ture maa dhaqqabsiisuun jechaanii ture garuu innis kan taanii kan waaqatu caala gara waaqaa deeme. Kiyyaan immoo egaa kan uummanni beeku caalaa hacee sirriitti akka maatiitti akka hiriyaatti akka waan hundaatti sirriitti beekte waan ta'eef akkamitti ibsiti? Haceen ibsan qabu baay'ee lafa kanarratti haceen ibsan qabu. Siin jedheera garduras siif ibseera akka haadha ta'e takka haadhaatti abbaa ta'e takka abbaatti jaalallee ta'e akka jaalalaatti abbaa ta'e immoo abbaan ijoolleedhaaf maal godha dubbii keenya irratti lafa kanarratti abbaan akkasaa jaalalleen akkasaa jireenya jaadu itti dubbatuna manatti naa galuun taphata yeroo baay'ee ani filmi wal'aansoodha malee akkasitti irree hin odeessinu. Kanarratti maal dubbachuun barbaada seetiitu odeessina ta'e abbaa ceekoo ajjeese irree nan beeka ture utuun odeessa ta'e namni akka naawwatu kan hin barbaadu abbaa warraa fi haati warraa waan fi'aa ta'u oolmaa isaanii odeessuu qabu. Oolmaa isaanii akkaataa itti oolan sana odeessuu qabu. Ani utuun isa wajjiniin odeessee akkamii oolmaan kee maalirra oolte har'a maaltu si qunname eenyu gaafadhu ani dhufaa hin taphataa ijoollee wajjiniin taphannaa achi galmeen baa galgalan gala kana ture. Kan na aarsus namni isa kanarraa baratu kan hin barbaadu haceen koo jaalalaan maali wanti irraa itti hafuun jiru waan hunda garuu maalidha garaatti qabata ture. Yeroo tokko namatti odeessu naan dhaga'u maali abbaa bittii maaf natti hin naan jedhu maal sii godha naan jedhu. Inni alatti irree ollolu bilbilaniitu haceen barnama wajjin ollolii naan jedhu. Ani ittiin bilbilu yoo nuti bilbilee gaaffisaa calqabaa maal taate waan jedhuuf maalan ta'an jedhan lakki waan ta'e waan taate natti fakkaata kanaafus ittiin bilbiluun jedhan. In bilbiluufis yoon bilbilee fi isa kanarree gaafadhe dhiisi bakka ishee akkasumaan dooyyee wayitu karaatti akkasumaan jedhee kanaaf bakka hin kennin naan jedhu. Edaa inni akkanaan hin dhiphanne waan barbaaduuf natti dubbachuu dhiisa malee utuun asoofsiisee utuun idda darbitee utuun mataatee hafti ni fire utuu yeroo sana ceekoo maalinni har'a oolmaan kee akkamii jedhee utuun gaafadhee jiraadhe waa hedduus nan beeka. Akkuma inni yeroo mara nan du'a jedhu sana nan du'a naan jedhu namni shakku ani nan du'a ijoollee guddistanaa naan jedhu irree shakkuun qaba ture. Garuu gaaf tokko waa'ee kanaa kaasnee beeku mana naa galu bakka taphachuudha. Wantoota ijoollee wajjin godhu sana innaa argituyyuu bakka si bohaarsa. Akkasitti iyyuu laaltee bara ceeni naa dubbatuu miti akkasumatti iyyuu qaamni isaa maaliin isaa intinidha. Akkaataan isa ittiin ibsuun qabu si galee. Kanaafiyyuu abbaa gaarii jaalallee gaarii abbaa warraa gaariin iyyuu san ibsu si galee. Garuu ergaa artiist Haacaaluu Hundeessaan wareegamee booddee kiyyaan jireenya ishee akkamitti itti fuftee inni ulfaata jechuun yaaduus hin barbaadu. Inni irraanfatuunis egaa wantoota hedduutu jira. Namni hedduun lubbuutti dhabeera, namni hedduun sammuutti dhabeera, namni hedduun qaamni hir'ateera. Warroonni kana godhan garuu ofii isaaniitiif du'an malee haceen kun duunee jira yeroo mara yaadatama. Nuti hin dabarra. Haceen hin duune warra akkas godhetu du'e warra dhaabbiidhaan du'e irra immoo inni jedheera. Kana arguu mannaa kan du'e obbaafatee wayyaa jedheera. Inni ofumaaf raaggate. Kiyyaa cimini ishee waaqadha. Waaqa gaditti immoo haceedha. Maaliif haceen akka ilmoo isaatti akka daa'imaatti kan na guddisedha. Guddisaa hacee ta'anii maatii koorree amma kana miti. Akka maatii koorree wajjin walii galu kan na godhisedha. Wantoota hedduu inni daa'ima ta'erree nama guddaadhaa ol yaada ture. Ani waan baay'ee naan itti dubbadhu isatu karaatti na deebisa ture. Sitti meera akkanarree maatii koo wajjin walii galu.
haadha ta'e akka haadhaatti, abbaa ta'e akka abbaatti, obboleessa ta'e akka obboleessaatti, obboleettii ta'e akka obboleettiittidha. Kan na hubachiisaa ture kun anaaf kennaa guddaadha. Garuu maaf akka ta'e hin beeku yeroo gabaabduu kana keessatti yeroo kana booda jiraanna jennee yeroo yaadnetti akkas ta'uunsaa harka waaqaati. Harka waaqaa gaditti immoo namoonni ajjeesneedhaan yaadan akka Haceen kun duune akka hubataniif keessa koo waan jiruuf Haceen ana keessa qofa miti uummata Oromoo keessa hunda keessa jira. Kun na jabeessa isa taansee wabii koo baay'ee kan na cimsitudha. Jechuun waa'ee ishee akkasitti naan dubbadhu. Akkana ni cimu akkana ni fuulduratti deemu kan na godhe isheedha. Maaliif abbaa bittiin waaqa bira deemee malee waaqa bira deemee nuti isa bira deemee malee bira dhufu naan jette. Inni akkas naan jettu waaqni daanaa kaayera. Ani guyyaa tokko waan bulwatti fakkaatu ture. Ani sarara adda bahee anis isaanaati duutee nuti hin jiraan naan jedhu dhiisaati ijoollee guddistan naan jedha. Kanatu na cimsaa. Waan hundumarra iyyuu jira kaayinni naan si argu Haceen argaa naan namoota kaan argu Haceen argaa nama keessatti nama hedduu keessatti Hacee waan an arguuf Haceen koo jira jedheen of cimsa. Garuu kiyyaan asitti cimtuu miti sii galee kan ishee cimsu wantoota hedduutu jira waan ta'eef wantoota hedduutu duukaa ishee jira waan ta'eef isatu cimsee ishee qabe jechuudha. Ijoolleen ishee sadarkaa kamiirra jira kan jedhu kaa waan uummanni dhaga'uu barbaadudha. Akkuma isin jedhe kaa ijoolleen koo Haceedhuma lafa kaa'e Haceedhumatu lafa jira baay'ee in taphatu gootummaa qabu xiqqummaadhumarraa yoo kaasaniitu wabiin baay'ee gara laafittidha. Haceen koo gara laafessa. Waan margiteen boossi waan xiqqoo argiteen even kan booranaallee naan itti argisiisu mirri ishee jijjiirama. Keessattuu maal naan jette seete mana itti argisiise mana sharaadhaan qaban sana naan deemee achitti ilaaluunaa suurattan argisiisa maaliif jedhuma akka baratanii guddataniif. Naan isatti argisiisu kiyyuu naan jette maal ta'aniitu naan jette. Isaan kun argitee qabeenya qabu ture akkuma keenya mana qabu ture. Garuu sababa ongeetiin sababa roobni fi horiin isaanii jalaa dhume amma immoo mana isaanii gadhiisanii kunoo kana keessa jireenyaan kiyyuu maaloo mana ijaariif naan jette. Achi keessaa waan inni raanfanne gaaf tokko balbala banneetu balbala irra taa'aa jirti. Ani keessa jira nama wajjin. Haadha wayiitu balbala irra taa'ee jira. Fiigdee dhufteetu kiyyuu birrii naa kenni naan jette. Waanuma maal si godhe naa kenni naatu dhimma naan jette. Achumaan itti kenni. Otoo itti hin kennin dura maaf barbaadennaan kun haadha isaanitti taa'an sana argitee tanan jette. Eenyu jedhee isaaniif kennifanitti. Fuudhii deemee kenniif hin jedhee. Maaliif gara laafummaa Haceen qabu isheenis qabdi. Intani gammummaas qabdi Haceen innaa dubbatu akkamidha wantoota karamii fidee karamitti akka nama ajaa'iba akkaataan taphasaa isarrii qabdi. Ijoolleen sadanuu Hacee akka jirutti lafarra jiru lola fa'aa maaliifaa immoo milkii fi giiftitu qaba. Akkuma dura naa kaaste giiftiin argine naan si jedhu gaaf tokko harkatti baatee hin beeku guyyaa 34 isaarratti kan nurraa adda bahee dhufeetu akkasitti ilaaleetu kiyyuu nama fakkaatte naan jedha. Daa'ima sodaata baay'isuu akkasitti hammachuun jaalatu innaasaa maaliif sodaatan naan jedhu lakkii yoona harkaa kufanuu naan jedha. Innaasaan deeman innaasaan taphatanidha wajjin taphachuu kan barbaadu. Irra jireessa immoo kan waaqa koo galateeffadhu wabii baay'ee sodaadha ture. Maaliif hariiroon isaan lamaan walitti qaban addadha. Amma inni galutti raftu isa eegdu malee. Garuu akkasitti nubsiteeti jedhee yaadeen beeku. Waaqayyo galannaa ga'u deebistee kana cimsaa jirti. Nama akkasitti Hacee keessatti kaaseen jedheera ijoollee isaa keessatti Hacee kun argaa manni koo akka jirutti Haceedha. Ani akka jirutti iyyuu Haceetu na keessa jira waan ta'eef kanaaf iyyuu irra deebi'een jedha. Haceen kun duunee jira. Haalli barnoota isaanii maal fakkaata? Galata Waaqaa barumsa barachaa jiru. Manni barumsaa isaaniis asuma naannoo kiyyadha. Egaa waa'ee barnoota erga kaasne namoonni yeroo baay'ee waan tokko tokko odeessu barnoota carraa biraa argatanii jiru wantoonni jedhan ni jiru. Kiyyaa odoo kana naa kaastee natti tola. Kan na ajaa'ibu jechuudha asirratti namni waanuma xiqqoodhuma qabatee akkasitti babal'isee kan odeessu tokko qaba. Piroomooshinii irratti hojjechaa turani. Isa sammuun isaanii isaanaa gaafatu waaqni fi sammuun isaanii isaanaa gaafatanii bakka hin kennuufi. Garuu nama na gaafate sanaaf deebii tolee didees hin deebisne ani otoon mana hin ga'ine kan feesbuuk irratti gallakkifame kun baay'ee natti dhaga'ameera. Maaliif akka namaatti kaa waa hedduu namaa goota bara waa hedduus namaa goota yeegiddi namni akkasii beekuu
barbaachisaa miti. Edda gootee booda yoo barbaadde beeksisuu dandeessa. Waan gootu keessa keetti gootee. Ani maala yaada seete waan gochuu barbaadu keessa kootti godhe sana booda namni yoo naa beeke. Hojiin keenya si beeksisa waan ta'eef ijoolleen kun boru barattee ijoolleen kun achitti baratte jedhamuu fi barsiisuu fane. Kan biraa dhiisiti. Hojii kottu sindeessinaa fi mindooftettaan tokko nuffisii galee miti. Kanaafiyyuu piroomoshiniin achirratti waan baranidha. Yeroo sanatti baay'ee naare piroomoshiniin kun hojjetamuu isaatiin. Garuu akkuma isin jedhe kan namaaf waaqatti dhiisna. Haala gaarii irra jiru galata waaqaa. Haceen koo waan gaarii uummata isaa gaarii keessatti mudatee deemeera. Gara fuulduraa kan ta'u akkuma isin jedhe har'a irra teenyee boru dubbachuu hin dandeenyu kan boruu waaqa boruutu beeka. Har'aaf ammaaf yeroo kanatti haala gaarii irra jiru barachaa jiru galata waaqa. Ijoolleen isaa sirboottan isaa dhaggeeffachuu yookiin immoo gara fedhaa sirbaa kanatti deemuu kana fa'aa qabu laata? Egaa akka daa'imummaatti hundiyyuu tapha jaalatanii ture. Inni taphatu sirba isaan sirbu keessattuu waliin sirba isaa keessaa haroon haramayaa goguu ta'aaree kan jedhu isa baay'ee jaalatti. Natti dhiiste deemtati soo seenaa garaan ba'anee achi buuteen kee dhabame akka miila bakka ruwaaree bareeddiitti awaash gama wal jaalacha wal dhabnaaree achi buuteen kee dhabame akka miila bakka ruwaaree bareeddu warra afran qal'oo wal jaalacha wal dhabnaaree. Sirba isaa keessaa gaaffii nuti ta'a maaliif kana kan dhaggeeffattu hin jedha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Wabii maaf jaalatta maaf dhaggeeffattan nan jedhu natti toletti. Nagattee deemteeree kan jedhu of keessaa qabanii I think kanaaf haa ta'u hin beeku. Ibsu jechuun akkaataa isheen ittiin ibsattu addadha. Kan biraa jirta eessa jirta? Yaa eessa jirta baay'ee jaalatti. In dhaggeeffatti eessa jirta inniyyuu wajjin sirbu ture wabiidhuma waliin iyyuu manatti galanii sirbu galatoomaarree. Inna akka hawwiitti maal hawwuu gara fuulduraa kan jedhuu fi hawwii isaanii hawwiin daa'imaa hedduudha. Muuziqaa keessa sadan iyyuu jiru in sirbu shubbisa kanas hin shubbisu garuu gara fuulduraa kan ta'an gaasa waaqaaf isaantu beeka asirra taa'ee boruu isaanii dubbachuu hin danda'u. Kiyyaan sirboota artista Hacaaluu Hundeessaa keessaa kan Hacee keessaa kan faa jaallattaa kan faa dinqisiifattaa. Ani sirba Hacee akkuma isin jedhe baay'ee isaan dhaggeeffadhu amma kanaan sirbas baay'ee wanni jedhu garuu edda Haceen koo darbee asitti sirboota isaa baay'ee dhaggeeffachaa jira. Nan dhaggeeffadhas yeroo mara nan dhaggeeffadha maaliif otoo hin dhaggeeffatiin noolirree yeroo natti hin tolletu jira. Sirba isaa kanadha sana dheedhee keessaan filadhu. Sirboota isaa keessaa oolmaan kee kan hojjete mana hidhaa keessa taa'eeti. Akkuma jedhe ani oolmaa waan akka noollee faceedhaaf. Haceetu oolmaa naaf oolee har'a akkanasitti isin wajjin hiriyaasa una godhee uummata hedduu wajjin akka nuul argu na godhee dura maqaadhaan na barsiisee si jedheera. Amma immoo qaamaan wal na barsiisaa jira. Kun anaaf carraa guddaadha. Oolmaa kee tulfaatee yeroo darbes jedheera otoo deebi'aan isaaf sirbee sagaleen qabuufi malee ammas akka yaadannootti akka isaaf naa ta'u barbaada. Sirboota isaa keessaa tokko kan jaalladhu kaa hundumaa nan jaalladha garuu oolmaan kee kan jedhu maaliif inni naa sirbu isatu beeka ture. Edda inni darbee nan immoo beeke ani oolmaa takka iyyuu noollee faceedhaaf inni na barsiise mana barumsaa kooti. Akkan jiraadhu na godhe jiruu kooti akkan deemu na godhe karaa kooti. Innaa waa hedduudha inni. Isatu oolmaa naa oli yeroo nama jiru kanatti kan biraa haadha wayii kan jedhu galatoomi kan jedhu isas innaa galatoomu isaanan karaa hedduu deemaa jira isaanan waa hedduu argaa jira isaanan ilmoo koo guddisaa jira maaliif kan kana jedhu namoota hedduutu isa wajjin wareegame qeerroo hedduutu isa wajjin wareegame namoota sana namni yaadatu jiru garuu Haceen keenya ammas yaadatamaa jira siidaa bara baraatii odaa keenya isa jalatti ol geenya kuni na gammachiisa
boo barbaadaniiti garuu keessa koo wanta jirudha. Nama du'eef boo innaan itti yaadu garuu isa dhabuu qabnu turre qaamaan jechuu kiyya. Waan hundaan jira gara fuulduraas hin jiraata hojii isaatti fufsiisna. Kanaafiyyuu oolmaan kee kan jedhuu fi galatoomii haadha wabiin jedhu galatoomii abbaa wabii kan jedhutti akka maal jedhama akkanaa ta'uun barbaada. Egaa artist Haacaaluu Hundeessaan erga wareegamee faawundeeshiniin artist Haacaaluu Hundeessaa hundaa'ee jira. Hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira kan amma kan Booranaatti godina Booranaatti hojjetames kan bishaan piroojeektiin bishaanii jira. Yeroo calqabdan maal fakkaata ture yeroo xumurtanoo haalli milkii isaa maal fakkaata ture keessumaayyuu miira isaa waliin illee wal qabsiistee naa kaasuu dandeessa. Karoora adda addaa qabna siin jedheera. Karoora sana keessaa karoora yeroodhaaf fudhannu jira kan waggaa jira kan waggaa lamaa jira otoo jennu waa'ee Booranaa kana irra dhufne dura waaddiidhaan calqabne achi ijoollee qabanne calqaba kana yaadadha kan kaasne yaada kaasneetu yaada qabanne hiriyaacii tokkoon gaafadhe Baqqalaa Ilaalaa jedhama. Kumalaa Cimsaa kan jedhamu naa kenne jechuudha. Kumalaa Cimsaa jedhamu ani waa'ee kanaan beeku waa'ee bishaanii waan beeku hin qabu si galee ani intiniin keenya maal ture bishaaniin bahaa uummanni achumarraa fayyadamaa jecha jedhuun qaba ture. Kumalaa gaafadhee tananni kumalaa gaafannan akkas ta'ee piroopoozaalis natti kenne jechuudha. Piroopozaala sana qabadhee tanan biiroo bishaaniif Oromiyaan dhaqe Inerjii Oromiyaa jechuudha. Achi biiroo bishaaniif Inerjii Booranaa kan turan immoo obbo Waaqoo jedhamu isaan wajjin kominikeetii gochaa turre jechuudha. Innaan achi deemu waan eenyutti iyyuu himne karaadhuma kiyyan deemee boordiitu beeka. Biiroo bishaaniif Inerjii Oromiyaa wajjin wal harkaa fuudhinsa goonee intini caalbaasii baasneera nama hojjetu sanaaf diriin maastariidha isaaf kennee deebi'uufan ture. Innaan achi gahu wanta addaan arge. Sana booda nan bulee ganamannaan deemu immoo kan caalu konkolaataan hedduun ba'anii motorri hedduun ba'ee uummanni ba'ee bakka sanatti naannoo achuma dhaabbadheenii akkasan jedhee innaan akkas jedhu wanta natti dhaga'amee hedduutu jira. Idaaceen kun wajjin jira jechuun ani eegee deemee fi waan hin argadhe tokko hin turre waaqanan galatoomii dhinacee kiyyaanis galatoomii jedhee waaqayyo akkasitti harka koo akkasitti ol qabee jechuudha ilaala ture. Innaa yeroo kana keessattis akkasitti nan xumura jedhee hin yaadne ture hunda kan godhu waaqadha. Nan galee tanan torban lama keessattidha bishaanichi kan qotamee bishaan 80 hanga 100 ture. Lafichi qotamaa kan jedhanii garuu 55 irratti bahe kun carraa guddaadha. Baay'ee innaa bishaan sun bahinaan jedhanii dhiigna ceekos namni ceekoo ajjeeses akkasitti baay'ee yaadaa ture. Gara fuulduraan ba'a. Godhee jidduutti immoo caalbaasii biraa baasuu qabda turte edda kara xumurattee booda. Caalbaasii sana baasnee alataadhuma Booranaa kan ta'an obbo Jaarsoo Allaakee jedhamu kontiraaktara keenya. Yaada isaanis ilaalcha nu godhanii gatii isaanii nu dhiyeessan sanarraa illee gadi ni hir'isanii isaanitti danda'anii meeshaa sana jechuudha nu hojjetanii. Bishaan kun edda intiniinsaa calqabee immoo piroosesiinsaa calqabee ijaarsisaa calqabee biiroo bishaaniif Oromiyaa fi kan Booranaa hedduu galatoomaan jedhanii gargaarsa nu godhaniiru jechuun kophaa keenya miti kan deemnu. Innaa asirra deemnu immoo namoota hedduu bira gahuu qabda. Biiroo hedduurra deemuu qabda. Biiroo hedduurras deemneerra laalleerra. Namoonni hedduun achi keessatti hirmaatanii piroojeektiin kun akka xumuramu ta'eera jechuudha. Walumatti qabannee kan deemne nuti miliyoona 2 qofaadhaan kaan yeroo dura kaanu jechuudha. Miliyoonni kaan miliyoonota boodarra dhufanidha. Kanaafiyyuu miliyoona 2 kaanee innaa deemnu bishaan sana hojjanneetuma achumatti fayyadama kan jedhudha kan konseptii of keessatti qabadhee deemu lafa. Edaa hojiinsaa bal'aadha. Piroojeektii guddaan bokkuu lugumaadha. Kan qabannee deemnes bokkuu lugumaadha. Isa dubluqiin man argu wanta natti dhaga'ame boordii kiyyaa ibsee wanta itti daballeedha. Kan dubluq roottoodhaan goone maaliif kuusaa bishaanii sana goone waan lammaffaa ta'eef waan sirriitti itti yaadnee ndikaa jechuudha. Walumaa galatti garuu gara 52 namoota uummata 52 ol ta'utti itti fayyadama. Kana jechuun immoo amma dhugan amma wanno sana argan aciyaadha. Kan na ajaa'ibu dubluq jechuun daaraadha. Daaraa jechuun waggaa afur guutuu I think gara waggaa 5 deema. Bokkaa roobeen beeku nuti eebbisiisuudhaaf torban 2
qabannee torban lama keessatti piroojeektiin kun xumuramee already eebbifamuu qaba namni itti fayyadamuu qaba inni namoonni isa duras fayyadamaa jiru እና torban lama naannoo bokkaan roobeedha bokkaan inni roobeedhamu suura naa ergani manni jenereetaraa fi boolli qotame naannoodhuma sana waan ta'eef already mul'atu manni jenereetaraa amma mul'isaatti bishaan inni uwwifameera gaafa duraa maalan jedhee naan isaa argu nuti eebbisiisuudhaan naa jennu yaa waaqa qumaaf akkas gootee jedheen ha deebi'ee kanaan waan gaariidhaaf godhe waaqayyo nuti waan xinnoo yaanne waan xiqqoo uummanni yaa waan xiqqoo yaanne turre innaan suuraa laal waan xinnoo natti fakkaate dhaqee ogguun laalu immoo nama ajaa'iba akkasitti akka wanni akkasitti marseetu galaanuma ta'e kun gammachuu hedduu natti dhaga'ame jechuudha maaliif waggaa 38 boodadhaan wanta akkasitti kan galaanni sun itti godhame uummanni sunis baay'ee itti gammadee galaanuma sana eebbisiisneetu gara bokkuutti dabarree jechuudha. warri ati galateeffachuu barbaaddu warri natti maqaan dha'uu barbaaddu fa'aa eenyutu jira? Walumaa galatti namootni piroojeektiin kun calqabamee hanga xumuramutti waliin taatanii galmaan nu geessan beekumsaan barumsaan yaadaan qarshiidhaan hundi keessan waaqayyoo bakka isin baastanitti isiniif haa guutu jedha galatoomaan jedha akkasumas gaafa sagantaa sana warroonni nu wajjin imala dheeraa imaltan yaadaan kadhannaadhaan nu wajjin taatan biyya keessaas biyya alaas kan jirtan hiriyoonni acee artistoonni hundi keessan uummanni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis walumaa galatti hundi keessan iyyuu galatoomaa kabajamaa dhugaan ilma waaqaati jedha Oromooni aceen keenya dhugaadha dhugaa qabannee deemna kanarratti yeroo Jarman deemurree jiraattoota hawaasa Oromoo biyya Jarman jiran Hoolaand jiran Noorwee jiran fi Stavanger jiran hundi isaanii gahee mataa isaanii ba'anii faawundeeshinii kana hin gargaaradhanii na duukaa dhaabbachuudhaan irra jireessa immoo irra guddaan akkanan irree Jarman deemu kan na godhan I think galatoomfattan galee Dr. Awwalaalootiin hedduu galatoomee umurii dheeradhu jedhanii seenaa rirni nyaatu seenaanis ni yaadatu galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa horaa ulaa deebana. Faawundeeshinii kana immoo cimsuu irratti hawaasni immoo kanarratti akkamitti hirmaachuu danda'u? Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa karooras qaba galmas qaba galma isaa keessaa gaa isheen kun ishee xiqqishu ishee taakkuu takka kan guunnedha kan hojjannee amma argisiisne irra mitiire otoo ifattiin bahin keessuma keessaa namoota hedduu nu gargaaranii gargaarsa namoota hedduutiif as keenyerraa amma jirrutti amma lubbuun jirtutti waa hedduu hojjanna waa hedduu sana kan hojjannu garuu ani qofaa koo ta'ee kan inni hojjedhu akkuma jedhee namoota hedduutu jira namoota amma irratti hirmaatan kana caala namoota hedduu Oromoo miliyoona 60 ol kan jiru Oromoo miliyoona 60 keessaa gaa akkuma xinnootti toon godhee siif ibsee miliyoonni 30 dirree fakkeenyaaf otoo 78-55 irratti okkee jedhanii yeroo tokko qofa ergu si'a 2-3 erguun hin barbaachisu sana booda tekstiin isaan ga'u jira isaan acee bukkee haa dhaabbannu jedha akka ergaattis akka waamichaattis uummata biyya keenyaa hundumaanuu borummoo kana caala akka galaana dubur sanatti hojiin acee galaana ta'e akka mul'atu galaana sana keessatti mul'ata akka of arginu yookaan immoo aceen odaa sana jalatti tokko taanee tokkummaa keenya ibsannee akka hojjannu abdiin qaba. Asumaan 78-55 irratti okkee jedhamee kan ergamu yeroo tokkodha. Moobaayiliin keenya paakeejii fayyadamnee ta'e muruu hin danda'u. Eegatti qarshii qabaachuu qaba. Guyyaatti birrii tokkodha kan nurraa kutu. Torbanitti birrii 6 kunnaa jechuudha. Ji'atti namni tokko birrii 26 kuta jechuudha. Guyyaa tokkotti birrii meeqa balleessina miti. Aceetoo yaadatiin aceetoon kaasee hin oolu waan ta'eef. Gara fuulduraatti hundi keessaniyyuu barattoonni isaa ta'u hojjettoonni isaa ta'u karaa kamiin acee gargaarraa
kan jettaniif 78 irratti okkee jettanii yeroo tokko qofa erguudhaan ijoollee isaa waaqa gaditti gaa anatu bira jiraam akka namni naayyeef kan hin barbaadu. Ani hunda dadhabee maatiitu jira. Maatiin hunda dadhabee hiriyaatu jira. Hiriyoon hunda dadhabee immoo yaa uummata bira gaa. Inni kun garuu ifaa ifatti mucaa aceetii, kaayyoo aceetii, karoora aceetii uummata hunda bira jira. Maaliin jira 78 waan jiruuf jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu akka anummaatti nutti dhaga'ame faawundeeshinii kanaa gargaaruun jedha. Nuti immoo wanta uummatuma wajjin hin taanee fudhannu kana uummatumaaf deebisna. Bakka adda addaa deemna, bakka adda addaa geenya. Karoorri keenya bishaan qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Wanta hedduu jira. Yoo isin nu gargaartan ta'e immoo nuti immoo hojjennee agarsiisuudhaaf abdii guutuu qabna. Egaa yeroo baay'ee haceen wanti naaf dhiisee deemu jettu tokko uummataa inni lammataa ijoollee isaati. Egaa kanan wal qabatee uummanni gaafa si faana hiriiruu kiyyaan immoo akkamitti ilaalti laata? Osoo nuuf cabsee taa'ee jiraadhee kanas arguu dhiisuu hin danda'a. Har'arree haceen kan kiyya qofa miti. Kan hundumaati. Kan kana jedhee sitti dubbadhu daa'ima amma guddaatti. Konkolaataadhaan rinnaan deemu daa'imti xixiqqoon illee aceedhaniitu waamu si galee. Anaaf kuni keessa kootti gammachuu akkamii akka naa uumanatu beeka. Inni guddaan irra ishee acee sila beekuuf akkas jedha daa'imti xixiqqoon akkamitti beekaniit akkas jedhu jedha ture. Daa'imti reefu dhalatte irra aceen beekti. Bakka acaanuu nama addaa beekta miti nama addaati. Kanaaf nama addaa sana inni ofii isaatiin gatee na biraa deemurree uummata hedduu keessatti na gatee deeme uummata hedduu sana keessatti akkuma ijoollee isaa sana keessatti isa laalu uummata hedduu keessatti isa argadha. Kun anaaf gammachuudha namoota gadda isaatiin gadda isinitti dhaga'ame antummaa keessaniif ibsitan hundiyyuu galatooma jiraadha. Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Anaan namni jabaadhu naan jedha. Kan keessan garuu isiniif waaqatu beeka waan ta'eef waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu hunda keenyaaf jajjabina nuuf haa kennu jedha. Warri nu cabsuuf warri ija keenya nu jaamsu barbaadan hedduu jiraachuu danda'u. Garuu gaa nutis anis akka acee koo amman darbutti amman isa bira dhaqutti akkan duubatti hin deebine kan na godhu uummata koo na wajjin jirudha. Kophaa koo garuu isa eeguu hin danda'u. Akkan akkasitti mul'atus kan na godhu uummatadha. Warra na duukaa jiranidha. Warra dhaqeennaan gaafa fuula bareedaan na simatanii akkuma acee arganitti warra rifatan innaan isaan argu akkana acee koo argadhetti ani hin gammadu isaanis gammadan. Ijoon yeroo bu'aarree jiraatan akka bu'an hin barbaadu. Akka aceedhaaf bu'an hin barbaadu. Maaliif aceen kun duuni waan ta'eef. Garuu kaayyoo isaa fi galma isaa yoo galmaan ga'uu baannedha kan gaddus kan hin aarus. Milkii yaaddataan yeroo hunda milkoofta. Aceen bara kan inni hojjetee darbedha har'aas taa'ee akka konfidensiidhaan hojjedhe. Dubbadhus hojjedhus kan na godhe. Nuu nama mana kiraa keessatti nu dhiisee darbe si galee ofiisaatti dafees mana ijaarrate. Mana yeroo hundaa ijaarrate. Anaan garuu mana kiraa keessatti na dhiiseetu diinuu akkas ijoollee isaa hojjedhe. Har'a garuu mana bitadhee mana keessa jira galata waaqaa. Uummata isaatiif galannaa ga'u maatii isaatiif galannaa ga'u si galee ofii isaatiif kophaa isaa deemu sanas nama hedduu keessatti na dhiisee deemeera. Kiyyaan har'as irra teessee boruu yaaddi sirriitti yaada maaliif duuba koo yoo yaade malee boruu kootti itti fufuu hin danda'u waan ta'eef. Galatoomii kiyyaa egaa yeroo gaarii waliin dabarsinee yeroo aarsaa gootee asitti gaa ammas yaada nuuf laachuu keetiin maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomi siin jennaa ulfaadhu siin jenna. Hayyee isinis galatoomaa waan na kabajanii biiroo keenya dhuftanii gaaffii akkasii nu gaafattaniif hedduu galatoomaa ammas irra deebi'ee uummanni keenyaa akka faawundeeshinii acee akka aceen innaa jiru sana mormii darbetti nuti immoo hojiidhaan mormii hojiidhaan mo'annu har'aa keenya malee boruu keenya waaqatu beeka waan ta'eef hojii hojjennuuf milkaa'ina keenya keessatti isin gahee hedduu qabdu waan ta'eef karaa SMS 7855 hundi keessanii nu gargaara. Gargaarsa isin nu gargaartaniin immoo deebisneetuma waan mul'atu hojjannaa acee keenya mul'isnaa aceen keenya oodaadhaa oodaa jalatti wal keenya. Dhumarratti garuu xumurree taanaan yeroo baay'ee nan jedha hundumaa kan beeku waaqa miti hundumaa kan beeku waaqa
waaqa gaditti immoo namoota hedduu jedhee kan dubbadhu ol dhugaacee beeku warri dhugaacee irra ciistan dhiigni isaa akka hadhooftu ta'ee lafeensa akka inni ta'ee sinaa waraanu dhugaasaa nu baasaa warri beektan. Kanan eegna irra jireessa immoo waaqayyo bakka dhugaasaa nu baasu yeroo maran jedha amantii qabdan daa'imman isaanii abbootinis bakka jirtanitti amantii qabdan nu godhadha.